वरदांगा इंशाअल्लाह ताला करते हगन करते हो किसी नच्ची बातन असी हिंदू बा करते दलगे करते बाकी कुबतन सिंगड़ा करते माना का करते मना अरबा रहते दलगा असी दलगा तू जन्ना इंशाअल्लाह ताला तक कबला नजर तू दुआ मते सब को नुको डावले वात Ibrahim kharabiya galula khutee tura kharay Itoophiyaadha amman tana adan jira warda bakka jirtu khayya qotu wajigalla aylen kharabiya galula qophida warda bakka jirtu qotu Ibrahim akkacha sirise wa inna akkacha sirise dumbay gizi adilla lubbu digin bidana kasabi السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حضرتك في أجيب تدخينا شما هركبون أكون جبت لنا حسني فيادا رمضان مبارك بقى رمضان ويا أركان جهباتين isingecha wadahana isin rabadin jira bagatin isingelle isinin jenne ga mashkuratin halan kas turulle kuba qabdani tanatanatin khalas bade halan mijefe jira tanatin isin rabade jara kenya ramadan mubarak baga itin isinge ga waraga ajri ramadan unqabu irra milkaye kaseti amata hidu itidebu rabbi isin ha godu holmanu ga Rabbi nuha godhu akkasumatti gaa warreen haadha hebbaa kasanbiratti ishee sanitti soomanu hawaa jirtanilleen rabbi gaa nijaata isan isin guutee akkasitti biyya ormaati biyya sanitti isin haa galchu akkuma agartan doorratti Ibrahim hara biyyaa galee jira waa isallee itti deebina akkasumatti gaa namoonni baay'een keessan hawgaa meeqaa biyya ormaa kana keessatti haadha fi abbaa osoo yan argin soomantan jara keenya rabbiga ama naga bigite senti wan hajantani wan manabatani wan harbe ba kasambra batani isin milkese garte kasiti nagan bigite senti isin hagajun isin inja wallahi rakuma chura amate meka haadha hebbaa keenyan addanu baaftee akkasitti amata meeqa soomanu jiraachuudha kophaa keenya akkasumatti gaa rabbiin gaa hajaa teenya hundaa nu guutee nagaan karaa biyyaa nu galchuu isin jecha buta kana wanni an irra ture jira keenya quba qabdan akkasumatti gaa oomishinaan manatti na qabdee waan addaniitee waan irraa murtee dirasa hunda jira keenya an ibquban qabu micaa boodarra illee dhufee na wajjin qabamee akkasitti sooratu ni beektan jetti yaada akkasitti na wajjin azabamee ture sanillee jechuudha qoban qabu jechuudha yeroo san keessatti umuseena waan gootee nu gootee sirii nu daleeyde halaas waa hedduu nu gootee qoban qabnu jechuu jara keenya tanaaf jecha alhamdulillah san hunda harkaa'u beetiin jira amman tana kophaati jennu dhimmaan kiyya guddifachuu jira bakka sanii jechuudha mana jijjiiradheetin magaalaa sanaa xaraafachuudha jiraatu jira bakka anjootaan illee egaa maqallee hin dhawwu maaliif uumseenaa ammallee hin gadi jira keenya ilmaan kophaa kiyyaan guddisuu jira amma ijoolleen nama bira jirti kan dawlaa haayatin fiidiyoo isinii maree maaliif ni ijjitii fiidiyoo maruu na dhawwiteetin akka dabarsee jechuudha tanaaf waacha noo ramadaana kanaa wajjin akkanatti noo haala akkanaa nama jiraachuu noo fuulli Kanyada nurra deemee jiru warra guddoomne yaadne jiru wallahi yaadni biyya kana keessa nuti mataa nurra munuus jira biyya jechuudha biyya gadi biyya hiraar biyya siirii biyya namni itti wal zallamu biyya khalaas namuu siirii malee maan beekne keessa irraa jiru amma kana keessa warra biyya waan kana baraniif biyya teenya balleessuu jirtanii isintu biyya teenya balleessuu jira ja'anii lafa kaanii jechuudha sababa nama badaatiin nama kana gaadillee dalagachuu hotanii bakka dalagarraa nama guranii as magaalaa sanarraa karaa Itoophiyaatti nama darbuu jiran akka soomana kana qabbanootti malee jechuudha naannoo sanaa keessa jechuudha ijoollee sanaa keessa jirtan quba qabdanii nama hedduu kana guruu jiranii jechuudha warra jechuudha maxxaaqa asii qabu malee jechuudha maxxaaqallee baawachuu nama ni jabaatti maxxaaqallee nama baasanii akkanatti nama darbu jiranii jechuudha karaa adan karaa biyya adan takkanatti jara keenya waa isinillee gaamee du'aayi nu kuraadha haala kanaan alhamdulillah achi baane khalaas naafi soorallee bakkuma takkaa jechuudha wal jala mana sadii baane akka jechuun mana jijjiiradhee mana biraa jira museenillee achimaan kuttee anillee ijoollee biyya fuudhee asiin jira ammaan tana anillee karaa galuudhaaf jechuudha yeroo biyyaan laaffisee nen galaa keessa ramadaan keessa
yaada qaba du'aayi naaf godhaan isin jaa warreen du'aa naaf godhan illee naaf godhamuudha maaliif jira kanya nama tokko hin biraadha jechuudha nama Oromoodha kana bira dhufee na gargaara wallaahi nama jechuudha biyyi ni badde wallaahi biyyi kun osoo lubbuun jiranii hama keessaa baatu wallaahi osoo lubbuun jiranii alaas ifirratti nama qabdi ummanni keessaa khalaas fiirii malee waan takka illee hin beekanii achuudha warra miidiyaa fayyadamuu isin arguu jettan warra miidiyaa fayyadamuu warra viidiyoo maru haa viidiyoo marre haa waa'ee yuutuubaa hana quban qabne haa waa'ee miidiyaadhaa hana quban qabne haa warra achuudha nagaan hawaasa nagaa achuudha haa nagaan dalagatee jiraatu haa akkanaa kana haa wal fixu jiru wallaahi bar dubbiin laaftu osoo warra miidiyaa hana gubbarra dalagu warra viidiyoo maru kana bichaa taatee tunqoca jaabar diliitii qola harka 90 keessa harki irra guddaan warra jechuudha miidiyaan fayyadamne kana jechuudha haa wal miidhu jiru haa wal zallamu jiru khalaas wal miidhu wal zallamu akkuma mul'ata jiranii sanuu dubbiin isaanii hundi beerumaa jiru beera maal wayii namadhaa beerumaa sirii godha akkanatti fiidhaan daf wal godhanii magaalaan keessa khalaas warri mootummaa illeen gana achuudha dubbii keessan hin haasawu haga maduraa achuudha nama tokko hawlole mootummaa gidduu dhufee badii isaanii ilaalee abadii qabu murtee irra muree hidhaa jechuudha amma yaamanilleen akka suudii taate suudiitti bar nama wal'aate tokko gisee mana murtii yoo qismii keessan isaan hundaa'u haa wal'aate hundaa'u walitti qabanii darban ammaan tayyamanis kana ummata fattaala gisee qaban gaa'ee gisee dubbii isaan waldhabbii isaanii gaafatan waan jechuudha ilmi namaa dalagaa jeejjaallee waa'ee sirii kana khalaas ummata kana nuti dubbii isaanii hin haasofnu hin fuunuu jennee hara biyyaa darbu jennee jechuudha anillee jara keenya torbaan kana keessa kanattiin haala kanaan hara biyyaa galuu deemaa takkaan adigaa eeggachoota keenya du'aayi teessanii barbaadaa du'aayi naaf godhaadha Abrahaamillee gaa hara biyyaa galuu jiraachuudha hara jira ammaan tana adal jiraachuudha baara gubbarraa rabbi nagaan haa galchu jaadha du'aayi godhaaf isin jaa wallaahi biyyi tun tama keessaa baawatanii Abrahaam san waan inni ta'e gartaa biqilan akkasitti jechuudha hedduu dhoorrifamee hedduu jechuudha walumaanuu dhoorrifamne ammaan tana rabbi Abrahaam biqiltuu sana keessaa baafte nallee baasii jettee ta'aa jira tanaaf jecha nallee Abrahaam dubarra galuudhaaf qophiidha ammoo Abrahaam wardaa dhiisee biraa deemee wardaa bakka jirtu haatee akka dhuftu maaliif Abrahaam dogoggora wardaa biyya san keessatti dhiiftee biyya zulmii keessatti dhiiftee sanuu dalagaa bultii sanii dalagettaan maal biyya dalagaa hin jirtu biyya keessatti deemtee dalagattanii ishii maal hambiste akkasatti ishii hambisuu hin qabdu Ibraahim takkanaati wardaa atilleen hara biyyaa galii takkanaati jara keenya Abrahaam hara biyyaa galuudhaaf hutee jechuudha hara Itoophiyaadha ammaan tana adan jira wardaa bakka jirtu khayya qottu wajji galla anilleen hara biyyaa galuudhaaf qophiidha wardaa bakka jirtu qottu Abrahaam akkachis hidhiisee waan akkachis hidhiisee bimbeetu gizeen atillee lubbuun dedin biyya tana keessaa bayi hagam duraanis si dadhabee osoo lubbuun teessu keessattuu Abrahaam jala hara biyyaa qottu anilleen hara biyyaatiin galuu deema wajjin galla Abrahaam akkasi taa'ii dalagadhuu isin jaa waan biratti sin deema takkanaati jara keenya wardaa bakka jirtu yoo biyya itti fidan agartee bilbila ishillee hin dalagu qottu anilleen hara biyyaatiin galuu deema akkasitti akka nagaan hara biyya keenya gallu atillee nagaan galuu isin jaa biyya tana keessa biyyatti biyyaa miti du'aayi nu godhaan isin jaa jara keenya alhamdulillah aggeenya gaa'ee ramadaana kanallee gaa rabbiin irraa haa qeebaluuti du'aayi nu godhaan isin jaa amma qophii biraatti wal deemutti assalaamu alaikum.